Waldaan humna wangeelaa Power of Gospel Church magaalaa Minneapolis Minnesotaatti argamtu bakka itti waaqeffannaa mataa ishee bitachuu sababeeffachuudhaan sagantaa eebba manaa yookaan building inauguration gaafa ebla 20 fi 21 bara 2024 kan qopheessite yoo ta'u sagantaa kanarratti kan tajaajilan Apostel Margaa Abdiisaa Oromiyaarraa faarfattoota waldaa humna wangeelaa faarfattuu Tirfee Dabalaa farfataa olaanii barii fi gurmuu waaqeffannaa waldaa humna wangeelaa yoo ta'an namoonni magaalaa lakkuu fi naannoo isheetti argamtan hundumtuu akka irratti hirmaattaniif kabajaan affeeramtanii jirtu. Warra irratti argamuu hin dandeenye immoo YouTube fi Facebook waldaa humna wangeelaa irratti kallattiidhaan nu hordofuu dandeessu. Sagantaan kun April 20 sa'atii booda sa'atii 2 hanga 6tti April 21 ganama sa'atii 10 hamma 1tti waaree booda sa'atii 3 hanga 6tti teessoon 5450 West 41st Street Minneapolis Minnesota zip code 55416 waldaa humna wangeelaa Power of Gospel Church.